dhaggeeffattootaa fi hordoftoota YouTube chaanaalii kooti. Duraan kan turtanii baga nagaadhaan deebitanii warri haaraa taatan immoo baga nagaadhaan dhuftaniin isiniin jedha. Maqaan koo Fitsum jedhama. YouTube chaanaaliin koo kun Fitsum Mucaa Yesuus kan jedhudha. Laayikii gochuun, sheerii gochuun, sabskraayibii gochuudhaan nu wajjin maatii ta'a warri haaraa taatan isiniin jenna. Arra kan hin qabadhee dhufe waa'ee fuula keenyaa irratti gogaa fuulaa kan gurraachessu yookiin immoo maadaatii isa jennu jechuudha. Isaa fi gogaan fuula keenyaa yeroo nu gurraacha'u akkamittiin addeeffachuu dandeenya, akkamittiin qulqullina isaa sirriitti eeggannee, bareedina isaa sirriitti eeggannee kunuunfachuu dandeenya isa jedhu irratti viidiyoo tokko qopheesse jechuudha. Viidiyoon qopheesse sun waa'ee fuula keenyaa yookaan gogaa fuula keenyaa ilaallata jechuudha. Har'a kanatti aansuudhaan immoo waan ani isinitti himuu barbaadu koomentii jalaanii namoonni silkii asirratti waan si gaafannu silkii nu kaa'e kan jettanii messenjeriidhaan feesbuukii nan fayyadamaa. Feesbuukii peejii qabaa. Peejiin koo Fitsum Laggasee Dureessaa peejii kan jedhu jira. Instagramii qabaa. Instagramii koo Beauty by Fitsum kan jedhu qaba jechuudha. Instagramii koo irrattis follow gochuu dandeessu. Karachi na qunnamuu dandeessu jechuudha. Warri na barbaadan feesbuukii irraanis messenjeriidhaan yookaan immoo peejii kooraan ergaa naa kaa'uu dandeessu. Koomentii jalaan barreessuu yoo sodaattan jechuudha. Nambariin koo sababiin biyya keessan jirreef yookaan immoo biyya Ameerikaadha kanan jiru jechuudha. Nambariin koo bilbilaaf isin rakkisuu danda'a, garuu messenjerii fi peejii kootiin yookaan immoo Instagramii kootiin na quunnamuu dandeessu jechuudha. Har'a viidiyoon qopheeffadhetti walii wajjin darbina. Viidiyoo kana daawwadha. Viidiyoon koo har'aa kan inni ta'u jechuudha waa'ee fuula keenyaa yookaan gogaa fuula keenyaati. Innis immoo gogaan fuula keenyaa inni nu gurraacha'u akkamittiin akka nuuni tiriitii gochuu dandeenyu yookaan immoo kunuunsachuu dandeenyudha kan inni jedhu. Har'a waan ani isaaf jedhee qabadhee dhufe jechuudha. Kun akkasittiin qabadhee dhufe kuni sani sila affeelee dinnichicha jechuudha. Kun immoo yuugortiidha. Dinnicha kanaa fi yuugortiin yeroo baay'ee maadaatiin yookaan gogaa keenya inni gurraachessu, fuula keenya inni gurraachessu, fuuluma keenya fees maaskii jechuudha. Kanaan kunuunsannaa jechuudha. Kanaaf iddoo tokkotti walitti hin fuudha kana. Kun akka kanatti iddoo tokkotti walitti fuudheen yuugortii fi dinnicha sanaa walitti makaa jechuudha.
sirriitti wal nyaachisa yuugurtii fi dinnicha san. Isa booddee biraashii akkasiitu na barbaachisaa ittiin kan inni itti dibadhu jechuudha. Biraashii kana akkasittidha suuqiirraa kan inni gurguramu. Waan barbaadanii itti fayyadamuuf jechuudha. Kan ijaarraa kan waan barbaadan itti fayyadamuu fi akka kanatti argachuu dandeessu. CVS's iddoo garaagaraatiis argachuu dandeessu. Torbanitti si'a lama si'a sadii fuula keenya wantoota kunuunsuuf nuuf ta'an fayyadamne yoo itti dibannee kunuunsanne gogaa fuulaa bareedaa qabaachuu dandeenya jechuudha. Amma akkasittiin dibadheeraanii akkasitti erga dibadhee booddee daqiiqaa 30 ofirra tursaa jechuudha. Daqiiqaa 30 booddee fuula koo irraa dhiqadheen deebisee isin arga. Daqiiqaa 30 booddee fuula koo irraa dhiqadhee kunoo dhiyaadheen jira jechuudha. Kanaaf innan sila itti dibadhee walakkaa sa'aatiin irra turse. Kanaaf gogaa fuula keenyaa bareedina isaa, miidhagina isaa, sirriitti qulqullina isaa akka kanatti eeggannuun isinii jedha. Baay'ee guddaa galatoomaa yuutuubii kookuun yuutuubii keessan kan ammoo laayikii godhaa, sheerii godhaa, sabskraayibii gochuudhaanii nu wajjin maatii ta'an isiniin jedha. yuutuubiin kun Fitsum Mucaa Yesus kan jedhudha. Baay'ee guddaa galatoomaa waan nu hordoftanii fi qophii biraatiin hangan isinitti deebi'utti
nagaadhaan naa turaan isiniin jedha. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Share, like, comment, subscribe. Thank you.